ده تامو موكخيا متيني بيتا برتة فيديو بنوني بيتا يا أبلي سخية مشاك أنا لك قارئ لي إنشك جسني فيديو ترى يا أبلي سخية آية ما كمان نوبن دام ما فيديو نوبن رب في جاي أوكي بسم الله thank you kalau toma bela yang itu kalau toma pada amma video nas mugo dema bela sih kayaknya adbani yesa mungkin dardar the toma kono nundar oromo gutur de megarum mina fi gerte onne oromo gutu zene मैं वीडियो ऐसा ए ना गामा नमनी पर खुनू सगले नु फेक हा जो जरनी होनो अल्लाह अल्लाह तकबीर बफेजर السلام الدكتور عليكم ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله مال تسي كنا ممي خرا ساعتك غوتو اسم خرم خطر سي برباد نمني برانكي نغودني نمني هبتت ديمي مال تسي كنا دي لخن دوان درسي أبلي ينكي تيك تاك رتي أركم تاني تيك آفي تجان إيرا في دالان خيسين خام يرو هريبا إسامبرا في خام يرو نما خيسة جريساني كويا هندينو خيسن تيك آفي دي ما قرأ جوسو هنجنة السلام عليكم ردي بين اسمين ديكو بربادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جارلا في خبجان تقولني تجرى بركتي إسنادك أبدونجا نعم لغا دا بوابيني كخيسا هنا رانتنا ستاكي خانا خيسا سيني والله واحد دولان في مدمي أنا رانتنا في سبخيا فاستي جولي سبيشالي درجو كخيا برتي أركمي إساني فكيني تون خيا وبعد بچو دا في الدون التجمدا مالف وبلسهيني أبدين لين هاقلت ومو عصرتنا فيري نجيسو دا في الدون جمدي مالف وان براتي في اليوم سوهي أبجا إساف كابو في تنين سبق إياف كابو أرى رغا نميرو إدو زكي دالاس زكي نيسجر ميخامي جي هدو يا دوات ري كانوا أسرتنا أركنية دجوفين أني وانخنا دركامي توما مالي أسرت اللي أركمي نما كستي في اللي درسيسو في نيتو في اللي يعني نما سوشيال ميديا اللي انتي رغا دبتو في لكن الموجالة لا في نمو مغرتي يادة تكو سرتي بسجو فدو في يادة أتمان كنو نما أكمي اسم خناو ميني لالا تيك تاك مخناو نما هدو لاتتو مقايساتي لي بنتيجرا مي إنه نو خمي إنه تيك تاكي خانا نيكابا مو أكمي يادة جو غرتي خانو هندافو مي وانو مخناو ورا أنمان واسبه إساني فيس مي فكينياتو واني وائي تيك تاكي تي في وائي سوشيال ميديا خانا اللي هدو راوان نجوان يونين سيني لالي فيسبوك نسانيلين يرو غرغارسا في حالي توكو أونلاين الرتي يو واني بابا متفهمو لالو ما في مليان نما سوشيال ميديا تيمتي ثم ورانتنا رغاد بچودا تيك تاكي جيتشون جري معاشرة يچو بلي سخي أنا أرى جري معاشرات أنا رتي أركميجا أما ورّي قرتي تشري فودي سجلي تيجتنا قرتي فجأة سوفي خانت خفلو في خانق سوفو سجلتي ورجمان كوميدي دجام تو أزوليو في كاسونكو في تجت توني في هندين ورّنت نجا ها أو وفتني وجيتي jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama tafluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti immoo akkanatti sabaa kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wanna jechuun hedduu natti tola kanumaan wal qabsiisee immoo arraan tanaa bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetii reefu isiniif tuqeetti ture
waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee Zakii yaamnamoo akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhageenyaa. osoo atiin dhufin dura dhiifama osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khan Baabaa Khan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama kum afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jenna mee akkam jedhu. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannoo ittiin qabnee fi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa tagartee ittiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifamaa wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka haganan arke keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsiin jechuu barbaada. Egaa daarektii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti daarektii seenuu deemna amma ragaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif bidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzulliyuu fi maarree fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan oofaanii bahu gartee kalaama namni illeen itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanilleen itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kan qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii. Ummata keenya galatoomaa ulfaadhaadha. Taattaa fi ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa. Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka nu obsaadha dhiifama yeroo takka. Difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii. Asumaanu dhaamsi lammadaa challenge inni kanname namni ol seen tanundi Zakii follow godhu akka hin daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sanbooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi. Ikin daladhe magaalaa Harmayaa ana Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti Nairobi amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom. Jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture? Akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san? Gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8 waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamis si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti
Indeegee jaaniini xayyaara xiqqaa tokko jira kan amma 12 fuudhu. Oh, Isaaniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaan Naayiroobii jirutti wanni akka hin jiru jechuudha. Allatumaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakkiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan naggaduu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee Usumaan barnoota barachaa jiruutiin jidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee Zakkii mee? Sagaleen hin dhagahamu? Amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom maaliif Zakkii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakkii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Teeksaas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaase illee naa moggaase. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen raakana qabeesni hojii haasa'uuf irra. Akkanatti amma silaa bikka maayikii isa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi. Wanni beeyni nama beeytu jaani. Okay, amma ni dhagahama hordoftoota mee? Mee Zakkii? Mee? Amma ni dhagahama? Dhagahama ni dhagahama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhagahama mee amma? Ati na dhageenyaan isaan ni dhagahanii maa rakkina qaba? Amma sin amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhu mee Zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetii irratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan Zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan Zakkii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bakka takkatti garagalchite. Zakkiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe Zakkiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu asinillee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannuu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase galateeffamuu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaan irratti hin baaneen duratti jechuudha. Kan amma inni waan kana hawaasaaf fakkeenya taataa waan kana immoo si jalaan illee gartee namoota miidhaa ijoollee dargaggoota akka keenyaa kunilleen barnoota irraa fudhachuu dandeenya abbootii qabeenyaatii fi ilmuma namaatiifuu ati gartee tola ooltummaa ta'e sana beekuun hedduu gaariidha jee waan anis yaada san qabuu fi bifa sooshaal miidiyaatti yoo dhufte hedduu bareedanaan jennaaniin seene malee ani keessa kanallee waan hin dalaguu fi waan hin godhullee asirratti baasuu fi bu'aan asirraa harkadhullee hin jiru immoo yaallummaan kiyya hawaasni kiyyaa fi namni keenya ilmuma namaatu jechuu gartee ilma Oromoos ta'e
kasaba biraatis ta'ee islaama ta'ee kiristaana ta'ee waaqeffataa ta'ee nama kana hunda osoon addaan hin fille bikki rakkinni itti argamee fi bikki itti gargaarsatti barbaachisamutti waan natti dhagahame waan anis ilma namaa ta'ee gartee dhaladheef jecha nama rakkatu haga dandeettii xiyyaatti humaan gargaaraa waan rabbinaa laafsechuufiin waan kanaaf seenee gabaabumatti ani yeroo duraatiif Jaafari haa waan sooshaal miidiyaa irratti na baate wanni inni sitti irratti yeroo duraatiif fakkeenya namaaf ta'uu danda'a hajii irra na baase haadha tiyya isii quban qabne isii manaa fi makiinaa fi waan takka isii duuba godheetiin akkasii sarpiraayiz isii godhe sarpiraayiz sanuu isaatuutu deemee waan san irra na gargaaree na onneechuu ture kanaaf ilmi anisallee galateeffachuu fedhu. Thank you. Galatoomii jennaan jaaffeen asumaanu. Mee of duuban si deebisaa jireenya kan kee keessatti dalagaan gad-aantummaan ati dalaydee or wanni chaalenjiin dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gad-aantu mana namaa taatu waan addaa waan xiqqaan ati dalayte kan yaadattu keessaa ni jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi nama hiisha makaddaa kana biyya alaa erguu unsiilee biyya arabaa tana tagartee gaarisaa lojjaaniin ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, UK kanaan erguu ture. Kana wanni nani jalqaba hojiirraa eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga narkeetti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bakka hunda ni dhaabbata. Namoonni hundummaa qabaa. San irratti Zakki maal jettu? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii fi waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti hin argin ani dhuunfattee isaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galatti waan nama akkuma reefu jeetii Islaamaa, Kiristaanaa, waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha, saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha. Koddii godhadhaa fi bakka hunda waliin gahaadha. Because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef tole galatoomii. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin gidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhaga'amu waan akkutti hin jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii godhinaadha. Dhiifaman of oolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagee Zakkiin mudannoo boqottuu isa mudatte takkaatu jira jedhanii naa himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhoorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miliyoona 100tti waan tilmaamamu jalaa